والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النحو الميسر، أقسام الفعل وعلاماته. قال لي ملتولي فعلي ماضي، ملتولي فعلي مضارع، تايسان أدى تكبن برني توري. الرمه العلامة المشتركة بين الماضي والمضارع، ملتولي وليني تا ماضي في مضاريني ولين قبن. yuuniyen seetii isaan lamaanii jechuudha. Sanii baranna jechuun mallattoo tan adda adda qaban ammoo barannee jirra. Ta gartee waliin isaan lamaan walitti qabanii baranna. Wayya mallattooleen jirri mallattoon maadii fi mudaariinii waliin qaban qadiidha. فإنها قديم تدخل على الماضي في لما ديرتيس نسينتي gocha darbee hojjetamee kute san irrattis fatuufiidu tahqiiqa kenniti. Mirkaneessuu waan sanii dhugatti jennee hiikneessuu. Naxwu jechuun akka qad aflaxal mu'minuun dhugumatti mu'mintoonni milkaawan. Amma qadiin tun qadii tahqiiqiyyaadha. Awi taqriibi jechuun awi taqriiba jechuun yookiin dhihaatu waan tokkooti kenniti. Faayidaan isiin bakka sanitti galtuuf amma reefu fatuufiidu tahqiiqa jenne. Amma immoo awi taqriiba jechuudha. Taqriiba kenniti dhihaatuu garsiisuu. Nahu qad qaamati salaatu salaanni dhaabbatu dhiyaatte jechuudha. Qaruba qiyaamuhaa jenna. Dhaabbanni isiin salaanni eegalamuuf dhiyaatte jechuudha. Kanaafuu qad qaamati salaatuun salaanni dhaabbatte kutte jechuudha miti. Dhaabbatu dhiyaatte jechuudha. Sila qaamaan fiilii maadiidha. Waan hojjetamee dabre jechuudha miti. Akka hojjetamteen dabrin qadii taqriibiyyaa tanaatu irra seenee dhaabbatuuf dhiyaatte. Wauma tokko tanuma fuula dura hojjetamuu deemtuuf maadii fayyadaman. Kanaafuu akka gartee egaa uummanni itti dhiyaatuuf jecha kana beeksisan. Qaruba qiyaamuhaa jechuun dhaabbatuun isiidha. Eegalamuun isii dhiyaatee jechuudha. Watadkhulu ni seenti qadiin tun alal mudaarici mudaarica irratti ni seenti. Fatufiidu tahqiiqa mudaarica irrattis gaafa seente tahqiiqa ni kenniti. Akkuma fiilii maadii qadii tahqiiqiyyaa jenne asittis tahqiiqa kenniti. Nahu akka qad yaclamu Allahu dhugumatti rabbiin ni beeka jenna jechuudha. Qadii tahqiiqiyyaa jennaan tanamma. Awi taqliila yookiin waan tokko xiqqeessuu kenniti. Taqliila takka takka jechuusan. Nahu qad yanjaxul kasuulu yeroo tokko namni kashlabbeen barataan kashlabbeenis fatanaanuma dabra jechuudha. Yeroo tokko jechuudha immoo. Awi takthiira yookiin heddumina kenniti. Nahu qad yanjaxul mujtahidu barataan cimaan yeroo hedduu fatanaanuma dabra jechuudha. Gaaf tokko gaa yeroon inni kufuus ni argamti bara. Likulli jawaadin kabuwatun jedhanii miti. Wanti coolleen takka hundinuu yeroo tokko kufiinsinuma jira naa'um. Saniifuu takthiira amma kun baay'inaan amma yeroo hedduu barataan cimaan numa dabraa jechuudha. Amma ma'anaan qadiidha. As keessaa akka nuti fudhannetti tahqiiqa, taqriiba, taqliilaa fi takthiira jechuudha. Afur ilaamma. Ma'anaan isiidha. Tahqiiqni kanaan fiilii maadii mudaari'a irratti numa seenti jenne jechuudha. Maadii keessattis jennee jirra. Taqriibaan ammoo fiilii maadiidha jenne. Taqliilaa fi takthiiraan hoo fiilii mudaari'a jechuudha. Wanni waan san agarsiisu yeroo hedduu fiilii mudaari'a keessatti mul'ata. Amma walumaa galattuu qadiin maadii fi mudaari'a irrattis ni seentiidha. Wanni nuti qabachuu dandeenyu mallattoo waliiniiti jechuudha. Alaamaatu fiilii amrii mallattoolee fiilii amrii. Mallattoolee fiilii maadii, fiilii mudaari'aa kan addatti qabanii fi waliin qabanis barannee finne. Amma fiiliin amriinis af'ala keessaa tokko waan ta'eef mallattoolee fiilii amrii ilaallame.
يتميز الدنبها إني أدتها فعل الأمر فعلين أججاس بعلامتين ملتو لماني فعليلي تاني راغرغر الدبا هما ملتو لمان سن أولا تقفى دلالته قجلچوسات على الطلب يجوني barbaacha irratti waan tokko hojjedhu jedhanii sirra barbaadu qalaba irratti qajeelchuu jechuu nahu ijtahid cimii qayyabadhu jabaadhu cimii hojjedhu yeroo jennummaa amriidha kun وقوله تعالى كجت ربي قلتيت فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فاعلم جل لامة كنيس أمريد بيخي أنه شأني دبي لا إله إلا الله دوغان جبرمان الله ملكا جر بيخي واستغفر لذنبك كنيس أمريد لامة دليتي أرارما رب الربربادي إيه جيش أما لمانو هو طلب له طلب الرقة جيش فعلمينيس أمري وانتهي في استغفرينيس أمري دوانتهي في طلب جيش إيه وانتو كلتي دبل أمالتي كنمتي في إلي مداريو تيرو غريتي دبل لامتي فليضرب زيد ليستغفر جنما سوني لامتي سنيني مالي متى فعلي سنيتيني متي جيشو إيه كوني ممو أكنمتي أدو أنت كالي رت النقني طلب الرت قجيل بودا ثانيا لما فاني وقبوله يا المؤنثة المخاطبة يأتي مؤنثة انت لتك المخاطبة ترمدي لما فأ يأتي سنكيبلو نحو قومي جنيجم قومي جتشوني أبد وقوله تعالى أكا يتربي قلتيت واستغفري لذنبك جدي لام واستغفري أرارما خدته جدي أكس جئيني جئي ربيني من سورة يوسف كيستي زليخان أباني من إسيد أسن يوسف أعرض عن هذا يا يوسف كان الرجال أسينون فودين جئه ما تيمتي إسيد أنا مو واستغفري لذنبك جي إنك كنت من الخاطئين أتمو دليتي أرارما خدتو والربيخ أدلي هجتي تاتي جرتا أما واستغفري خنا لا يأتيني الرسنتتون يأتي مفردا مؤنثا مخاطبات خنك إيبلو ملتولين فعلي مداريا فعلي أمري دا توكويتو خنا إيجبرني علامة الحرف ملتو حرفي حرفين سن مالين الدبات فعلي في اسمي را إيجا اسميس ملتو اسمي برني ملتو فعليتيس برني فعلي دا أفعال جنة بكسدي بابني مادي مداريا أمري جنة حرفي نودو ملتو مالين الدتا علامة الحرف ملتو نرفيد عدم قبوله فرطو أبوسات علامات الاسم ملتو لي اسمي سن فرطو أبو ولا علامات الفعل ملتو لي فعلي دا سنس فرطو أبو إسا تنماتو إسا ملتو فكل ما ليس باسم أسرتك وان اسمي سنتين هندي ولا فعل وان فعلي سنتين هندي فهو حرف وان سنرفيل أما دوبا ملتولي اسمي في فعلي قبلو أبون جتشو إسي تناف حرفي داف ملتو تايجم أكلا فتك خني دانغا جدو جرتو غمسي منين توكو جرات غما خانينيس مني جرات gar tokkoon karaa yoo jiraate gara kaaniin ammoo wanni biraa yoo jiraate inni daangaa godhachuu baatus achumaa fiichi jidduutti argamti jechuu santu mallattoo ta'a. Kunis ammalaa mallattoon isiidhaa mallattuma obboleeyyan lamaanii ka ismii fi fi'ilii san qeebaluu dhabu. Wanni kasan lamaanuu fudhanne maal ta'a harfii ta'a jechuudha. Nahu min akka miniiti lamiiti laniidhaatiin maas. Jara harfiilee hundarraa tokko tokko fudhate gaala amma. Jarri kun mallattoo ismiitis mallattoolee fi'iliitiis hin fudhatan. Saniifuu isaanuma san qeebaluu dhabuutu maal ta'e isaaniif harfiif mallattoo ta'e jechaadha. Qaala al-Hariiriyyuu Allaamatul Hariirii ni jedhe fi mul'atil i'raabi kitaaba isaa matni xiqqoo mul'atul i'raab jedhamtu keessatti
والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكون علامة. والحرف حرفين ما ليست له علامة وأما اللتون سيفنتين mallattoon fiilii fi ismiitis ta waliin hin deemne sani jechuudha. Faqis jechuun qiyaafadhu alaa qawlii jechuma kiyya irratti takun allaama kasiira ilmi nama barnoota heddummaatu taataa jeegaa beeytiidhaan gadi guuttate misaaluhu hattaa walaa wasummaa wahal wabal waloo walammaa. مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما jedhunu fakkeenyi kanuma irratti qiyaafadhu je allaamatul hariiriin irraa dhiise immoo abbichini inni kas jeegaa amma walumaa galattuu nuti wanni baranne mallattoon harfiidhaa mallattoolee ismii fi fiiliidhaa qeebaluu dhabuudha jechuudha. Kanumaan qabannaa aqsaamul harfii qoodama harfii harfiin fi fuunuma qoodamti akkuma fiiliinuu qoodame san harfiinis ni qoodamti alharfu thalaasatu aqsaamiin harfiin qoodama sadi qabdi hiya isiin awwalan tokkoffaa harfuun muqtassuun bil asmaa'i harfi maqoota qofatti kophu baatu jira tafiilii irratti hin seenne asmaa'uma qofa irra seenti ka xuruufil jarri akka harfiilee jarriidhaati jechuudha jarri jennee raa kasraa godhuu qabna. كحروف الجر أك حروف جريتي يما إيكا من إلى أن على في ربا جنة إسا برانسان سون اسمي كفر سينا يجو إيه وأل يجون أك ألي تماسيس ألين تن معرفان ألي معرفة دافي ألي غرتيغا غير معرفة استو إيه أسماء كفر سين تمتونيس أسماء تقف أي حرف جريد أما حروف جريد أكجرت أسماء الرز عليني سما قرتيجا أسماء مقفرت الحمد لله رب العالمين يروج ما الحمد علين الحمد توني حرفي حمد سنجا اسمي تنيفو علين الرسنت علين سلاي ملتو حرفي خي ملتو اسمي خيسا وانتو كوجيتو فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام علين الرسين يني نحو ذهب محمد محمد ديمي من البيت إلى المدرسة يلما من البيت من نرفي جريت لما البيت كن اسمي مالي حرف جري مني سنيت الرسين عليك أبا ماسيس أي سنو في حرف لمانوه اسم مرة لأمرارة زينتو إلى المدرسة نزكزم إلى نرفي جريتي المدرسة كن أما اسمي مالي جنان إلى نسر الرسين al jechuun turis irra seentee taniifuu harfi asmaa otuma qofatti kophuu baatu jira ta'a faala irratti hin seenne saanii lammaffaan harfu muqtasum bil afaal harfi afaaluma qofa afaaluma qofatti khassamtee sanuma qofa irra seentu waan biraa irratti tan seenne asmaa irratti mislu qad kun olaamma akka qadiifaadha qadiin amma mallattoo fiilii maadii fi mudaari'a waliin qaban jennimma سنيفو في إلي كفر سينتي قدين وأدوات النصب أكماسيس أدوات نصبي وان فعلي مداري نصبوسان نحو لن أكلاني فارجيتشو أن سخوني مغرتي نواصب خيتي أدواتني نواصب جرا والنواصب عشرة نواصبني قرآن جنة براني أما إن شاء الله غيان دمنتس برجو تينيا حروفني نصبيدا أدواني نصبيدا توني eenyumarra seenti afaala qofarra seenti garuu harfiidha immoo isiin nahu lan jenne fakkeenyaaf lanii fudhanne wa'adawaatil jazmi akkammaasi adawaata jazmiiti adawaanni jazmii warreen fi'ilii mudaari'a jazzaman 18 jenne 18 fi'ilii qofarra seenti nahu lam akka lamii taquulu ni jetta qad sami'a allahu jetta lamma qadiin tun harfii eenyurra seente fiilii irratti sami'aarra seente sami'aan fiilii maadiidha qad ya'lamu allahu qadiin tunis harfii amma qadiin lamaanuu haqiiqa taniifuu fiilii irratti seente khatareefuu fiilii maadii tun ammoo fiilii mudaari'a lan yanjahal kasuulu tun malanii ayya fiilii mudaari'a irra seente nawaasiba san keessaa takka isiiniisi lam yadhhab saalimun saalimin deemne
تنما جوازم خيسا تكا يذهب في لمداري رسنتي جزمت تنيفو أدواني نسبي أكجروت أدواني جزمي دا أكجرانيت أفعل ممالي أسماء رتين سينان ثالثا سدفان حرف مشترك حرفي ولينيت بين الأسماء والأفعال أسماء مقوتا في أفعال جدوتيس أسماء رتين سينتي أفعال رتين سينتي مثل هل أكا هليداتي يجورا نحو هل جاء زيد زيد دفه أكا يجو تلام أما هلينتون في لي رسينتي هل زيد قائم زيد أبتا يجو تونس غافيدا هالين أملا تبودات زيدني فارسينتلا أي اسمي دواني سيدا سيندوني زيد مبتدا تي قائم خبرتها تعرف موت درات هل جاء زيدني خيت في ليرة سينتي جارا تنيفوما هالي تنا تون ما عارفين استفهام هالين تون اسمي أولينيس أقسم فعلي ولينيس لمان وليني ديمتي ما شاء الله خنا فكاتا خنatti aansee egaa tadriibaa jira exersaayisa jechuu gilgaala irratti maal jedha istakrijil isma wal fi'ila wal harfa min al jumalil aatiyati jedha himoota kanaa gadi dhufaa jiran irraa ismii waan jettu fi'ilii harfii jara kana baasiyye mallattoolee isaaniitiin keessaa guuriidha mubayyinan jechuun ka ibsitu haala taateen alaamata kulli minaa mallattoo hundaatu tokko tokkotti tokkoffaa irratti yaa yaxyaa khudhil kitaaba biquwwa as keessa amma asmaa ni baafta waan ismii jettu ni baafta yaa yaxyaan ismii ta'uun beekama alkitaabaan ismii ta'uun beekama biquwwatin ismii ta'uun beekama yaa yaxyaa nidaa ala harfi nidaa irra seenee yaxyaan kun maqaa khudhil kitaaba ka jenne alkitaaba aliitu irra seene ismi biquwwatin ka juumaasis quwwatin tanwiina qaba akkasuma waliin ba'atti harfi jarriitu irra seene ismiidha keessaa baafne laam fi'ilii hoo fi'ilii sammaasni baafna khudhil kitaaba khudhi amrii dhamma kuni fi'iliis keessaa baafne huno yaattiin harfi nidaa sunis harfiyyen al tunis harfi dhammaasis biquwwatin bakka jennet ba'attiinis harfi jarriiti harfi ismiis fi'iliis harfiis akkana keessaa guura fakkeenyaan isin himee gaafii lammaffaa sadaffaa afraffaa shanaffaa jahaffaa tana hunda akkasuma keessaa guurtan ajajni immoo lammaffaadha mayyiz noo'al fi'ili jee gosa fi'iliidha adda baasee himi fiimaa yalii waan armaa gadii kana keessatti wabayyin alaama ta'u mallattoo isaa ibsi jedhama qad naraa taqalluba wajiika fi samaa amma asitti mallattoo amma gosa fi'ilii ni himta naraa fi'ilii mudaari'a naam qadii turra seenin mala qadii qabaa qad naraa saniifummaa asiin mayyiz noo'al fi'ili fiimaa yalii wabayyin alaama ta'u jee mallattoo isaa qadii bira jira naraa fi'ilii mudaari'a maaltu jira hurufa mudaara'aa irraa hurufa aneeytu sanirraa nuuni durarra jira naraa inni jiru kuni fi'ilii mudaari'a jechaadha amma gaafii lammaffaa sadaffaa afraffaa shanaffaa keessattis akkasumatti keessaa baasuu qabdan ajajni immoo sadaffaadha dac alaamata sax aw khata mallattoo raayitii kaayi yookiin ammoo eksii kaayi amaamal ibaaraati taaliya jechoota armaa gadi dhufan kana fuula duratti jechuu tokkoffaa alhuruufu laa tadkhulu illaa ala lasmaa kuni dhugamoo soba waan ju'u soba huruufni ta asma'a irratti malee seenes jirti ta af'aala irratti malee seenes jirti ta waliiniitis jirti jennee baranne kun eksii ta'uun beekama gaafii lammaffaa sadaffaa afraffaa shanaffaa akkasitti hojjettu maasha Allah darsiin keenya karraan tanaa tana fakkaatte الرابع سمت الأبناء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته